Yooyyaa harka fuuna kabajamtoota keenya akkam jirtu nagaan keenya jaalala bakka jirtanitti isin haa qaqqabu fuul bana 16 bara 2022 sagantaa teenya eegallee jirra. Miseensi YouTube chaanaalii keenyaan taane subscribe gochuun nutti makamaa isiniin jecha like fi share gochuun tuutiin keessan nu faana haa ta'u. Gama gabaasa qopheeffannetti isin dabarsinaa nu waliin tura. Woboon godina kibba lixa shaggar ona qarsaa maalimaatti tarkaanfii fudhate. Irree fi gaachanni uummata Oromoo Woboon tarkaanfii laaleessaa waraana weerartuu PP irratti fudhatu jabeessuun godina kibba lixa shaggar ona qarsaa maalimaa keessatti humnoota diinaa du'aa fi madoon adabe. Fuulbana 11 bara 2022 ona qarsaa maalimaa ganda waraaboo jedhamu keessatti humna ergamtuu PP konkolaataa lamaan deemaa turte waaree booda toora sa'a 9 akka lakkoofsa impaayiraatti haleellaa irratti raawwateen battalatti humna diinaa 12 ajjeesuun 10 madeessee jira. Tarkaanfii kanaan gootichi waraana bilisummaa Oromoo qawwee KM 4 dugda diinaa irraa hiikuun dantaa qabsoo bilisummaa Oromoof oolche. Zoonii kibbaattis Cibraa Mataa Gafarsaa godina Booranaa aanaa Areeroo ganda halluu keessa weerartuu guutummaatti dhabamu gochuun dhuunfatee jira. Meeshaalee waraanaa garaagaraas dhuunfachuun mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof oolchee jira. Gaazexeessonni Amaaraa lama kanneen ifatti mootummaa federaalaa qeequun beekaman torban dabre kan hidhaman ta'uu galmeen poolisii kan dhaabbanni oduu Reuters jedhamu jaan arge beeksisee jira. Bulchiinsi naannoo Amaaraa Itoophiyaa keessatti heddummina lakkoofsa uummataan sadarkaa lammaffaa irra kan jiru yoo ta'u, Dr. Abiyyiif maandhee aangoo bal'aa fi ijoodha. Gobozee Sisaay hundeessaa reediyoo sagalee Amaaraa yoo ta'u, sabaa himaa hawaasaa irratti adda bilisummaa uummata Tigraay deeggare jedhamuun himatame. Maazaa Mahammad gaazexeessituu miidiyaa Rohaa yoo taatu, uummanni Amaaraa adda bilisummaa uummata Tigraay naannoo isaanii keessa akka darbuuf ehama jechuun jajjabeessite himanni jedhu irratti dhiyaachuu galmeen poolisii agarsiise. Uummanni Amaaraa kanneen daangaa Tigraayitti dhiyoo jiran waa'ee wal waraansaa nuuf hin jirre jechuun Gobozeen torban dabre Facebook isaa irratti barreessee ture. Baatii ebla darbe namoota Amaara ta'anii fi hidhaman kuma hedduu keessa gaazexeessonni, namoonni siyaasaa fi miseensonni milishaa keessatti kan argaman ta'uu hagi tokko amma iyyuu hidhaa keessa jiru. Dubbii himaan mootummaa Itoophiyaa, hoogganaan abbaa aangoo miidiyaa Itoophiyaa akkasumas dubbii himaan poolisii dhimma kana irratti yaada akka kennaniif gaafii dhiyaateef deebii hin laanne. Koreen mirga gaazexeessootaaf falmu CPG'n akka jedhutti walitti bu'iinsi eega ka'ee as gaazexeessootaa fi hojjettoota miidiyaa yoo xiqqaate 63 ta'antu hidhamuu baatii dabre gabaasee jira. Sababa hongee mudateen loon isaanii fi waan qotatan kadhaban jiraattonni godina Gujii Booranaa fi Baalee Bahaa gargaarsi xiqqaan nuu kenname beela keessa kan nama dandamachiisu miti jedhu. Gama kaaniin immoo biiroon qonnaa Oromiyaa waggoota dabran 3 keessatti oomisha qamadii guddaa galfachuu isaa fi gara fuula duraatti biyya alaatti erguuf karoora qabaachuu ibsee jira. Haleellaa xiyyaaraa Maqalee irratti raawwateen namoonni 10 du'anii hedduun madaa'an yommuu wal waraansi kaaba Itoophiyaatti irra deddeebi'ee jalqabamee itti fufee jiru kanatti xiyyaarri waraanaa nammalee yookaan dirooniin roobii ganama magaalaa Maqalee keessatti haleellaa bakka lamatti raawwateen yoo xinnaate namoota 10 ajjeesuu isaa hoogganaan hospitaala Haayidar Maqaleetti argamu sababeeffachuudhaan gabaasaaleen bahan ibsanii jiru. Gabaasaan VOA Fred Hartariin Finfinnee irraa gabaasni qindeessa kan wabeeffate Daayiriktarri hospitaala Haayidar Dr. Gibroon Gabrasillaasee akka jedhanitti haleellaan jalqabaa kan raawwatame akka lakkoofsa Itoophiyaatti roobii ganama sa'a takka walakkaa irrattidha. Haleellaa lammaffaan booda taasifame kan xiyyeeffate bakka jireenya kan sibiilotaa irratti akka ta'e kan ibsan Dr. Gibroon namoota 10 du'anii alatti namoonni hedduun madaa'anii gara hospitaala dhaqaa jiraachuu isaanii ibsan. Haakimiin hospitaala Haayidar madda oduu Reuters dubbatan akka jedhanitti haleellaan lammataa namoota warra haleellaa jalqabaatiin miidhaman gargaaraa jiran irratti miidhaa geessisee jira. Gabaasaan VOA Mulugeetaa Atsbahu bakka balaan kun qaqqabee deemuudhaan Maqalee irraa akka gabaasetti haleellaan sun kan raawwatame bakka jireenya sibiilotaa kutaa magaalaa Adde Haqi jedhamu ganda Daagim Ambaasal keessatti kan raawwatamedha. Balaa kanaanis namoonni 10 du'anii 13 madaa'uu isaanii aangoota hospitaalaa wabeeffachuudhaan Mulugeetaa Atsbahaa ibsee jira. Haleellaa xiyyaaraa kana irratti mootummaan Itoophiyaa ifatti deebiin kenne amma ammaatti hin jiru. Gama biraatiin hoogganaan waraana TPLF Taaddasee Warradee kaleessa ibsa kennaniin humnooti Tigraay magaalaa Shiraaroo jechuu isaanii maddi oduu Ajaans France Press gabaasee jira.
Maddi oduu kun akka jedhutti magaalaan Shiraaroo Tigraay kaaba lixaa keessatti naannoo daangaa Eertiraa irratti kan argamtu yoo ta'u, bakka kanatti humnooti Tigraay loltoota mootummaa Itoophiyaa fi Eertiraa jalqaba baatii fulbana kana irraa haleellaa nu irratti banan jedhan of irraa deebisuuf kalolaa jiran ta'uu dubbatan. Dilbata hooggantoonni mootummaa naannoo Tigraay dhukaasa dhaabuu fi waldhabiinsichi karaa nagaadhaan xumuramuudhaaf fedhii akka qaban ibsuun isaanii kan beekamu yommuu ta'u, ergasii as kaaba kibbaa fi lixa Tigraay keessatti lolli cimaan itti fufee jiraachuu isaa beekameera. Haaluma wal fakkaatuun dhaabbanni miti mootummaa OLLAA jedhamee beekamu marii nageenyaa walta'iinsa kaaba Itoophiyaa keessatti jiru hiikuudhaaf taasisamaa jiru irratti ibsa baaseen mariin taasifamuudhaaf karoorfamu kamuu rakkina guutummaa biyyattii keessumaa Oromiyaa keessa jiru irratti akka xiyyeeffachuu qabu ibseera. Keeniyaan pirezidaantii haaraa muddee jirti. Keeniyaan pirezidaantii haaraa Wiiliyaam Ruutoo kaleessa kakachiisuun aangoo qabsiiftee jirti. Kunis filannoo dorgommii cimaan irratti mul'atee fi adda addummaa sagalee xiqqaan Raayilaa Odingaan injifatamanii sirna istaadeemii keessatti gaggeeffame kana irratti hin argamin hafan. Sirna istaadeemii keessatti gaggeeffame irratti argamuuf dhiibboo uumameen yoo xiqqaate namoonni 40 madaa'anii jiru. Hooggantoonni mootummaa biyyootaa yoo xiqqaate 20 ta'anii kan irratti argaman yoo ta'u, lammiiwwan Keeniyaa kuma kurna hedduun waaltaa ispoortii sadarkaa addunyaa Mooyi jedhamu keessatti gaggeeffame kana irratti argamanii jiru. Itti aanaan pirezidaantii Uhuru Keeniyaataa kan turan Ruutoon dhiisanii erga ba'anii booda pirezidaantummaaf dorgomanii injifachuun har'a Uhuru Keeniyaataa harkaa aangoo fuudhanii jiru. Keeniyaataan filannoo baranaa kana keessatti Ruutoon faallaa ka dhaabbatan Odingaa deeggaraa turan. Umriin isaanii ganna 55 kan ta'e Ruutoon lammiiwwan Keeniyaa mara waliin hojjechuuf kan dhaadatan yoo ta'u, liqii biyyoota alaa irraa argamu xiqqeessanii malaammaltummaa faccisuuf kan jiran ta'uu dubbatan.